obboleeyyan keenya wanni har'a dubbachuudhaa deemnu iyyaafannodha jechuudha. Iyyaafannoo waan badee jira, waan nurraa badee jira, nama nurraa badee jira. Bakkuma jirtanitti biyya alaa biyya keessaatti obboleeyyan keenya warreen agartanis nu gargaaraa isiniin jecha, warreen immoo nagarre du'aayiidhaanis nu gargaaraa isiniin jenna. Dura irratti gaa osoo gara viidiyoon seenneen duratti warreen chaanala kanaaf haaraya taatan sabiskiraayib nu godhaa, sabiskiraayib tuqadhaa isiniin jenna. Sabiskiraayibii gad tuqadhaa inshaallahu akkuma waliin beeynutti karaa miidiyaa kanaatiin wantoota hedduu waliif qoodaa jirra, ilmi irraa waliif qoodaa jirra, wantoota ajaa'ibaas immoo waliif qoodaa jirra isiniin jechaadha. Obboleeyyan keenya iyyaafannoo ka jenne obboleettii keenya tokko badde, ollaa keenya tokko badde, isinis eenyu jennaan obboleettii keenya. Obboleettiin keenya kun eenyu ka jettan yoo taatan Fadiilaa jedhamti, maqaan siidhaa Fadiilaa jedhamti. Fadiilaa Taaju Muzayyen, akaakayyuun si Muzayyeni, abbaan si Taajuudha, isin Fadiilaadha. Footoo si duraan maatiin kaasuu hin yaadanne, footoo si kaase lafa kaa'achuudhaaf footoo nama wanaatti duraanii osoo yooniifin kan duraa kan isinitti himu ta'e duraan intalti kuni nama daa'ima lama dhaleedha jechuudha. Daa'ima lama yookaan immoo garaa lama kan dhalteedha. Akkasuma waliin immoo duraanii heerumtee bultii baafattee gaafa lammaffaa deessee kaatu akkasitti dhukkufattee obboleeyyan keenya, dhukkufattee achi booda ni fayyitee yaala akkasii yaala geessanii yaala karaa qorichaatiin akkasii fayyitee maraattee fayyitee ammaasis immoo jaarsa isii ka duraanitti deebite jechuudha. Ammas deebitee dhukkufattee garaarraa muratamtee amata lama yookaan immoo waggaa lama booda dawaan itti godhamuudhaan fayyitee aqlii godhattee qalbii godhattee bakka jumaa dhaquu jalqabdeetti, gabaa dhaquu jalqabdeetti, maatii waliin hariiroo guddaa sammuu godhattee osoo akkasii jirtu kana booda obboleeyyan keenya osuma waliin jiranii bakka dubbisaa hundattis osuma hiriyaa wajjiniin taphattu yeroo boodaa uffata sii guurattee akkasumaan lolaan maletti rakkoo takkaan maletti ni badde. Lakkoofsa sii hogguu dawwalan bakkuma feete himatti, garuu fayyiteetti beeka. Kanaaf intalti kun haati ijoollee kun nurraa baddee jirti. Namni intala kana agartan nuuf bilbila. Lakkoofsa bilbilaa duwwaa 914 irratti nu dawwala yookaan ida'u 25 19 ammas 19 14 nu bilbila. Karaa imootiinis karaa sooshaal meediyaa gubbaatiin argachuu dandeessanii, ammas karaa bilbilaatiinis immoo argachuu dandeessanii. Amaanaa isiniin jennaa obboleeyyan keenya. Kanaaf iyyaafannoo kana isinitti dabarfannee yoo kan hin agarre ta'ellee du'aayi nuuf godhaa isiniin jenna. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota keenya barnoonni hanqa har'aatti isiniif dabarsaa jirru kun kan bu'aa isinii buusu rabbi isiniif haa godhu isiniin jecha barnoota kuzii amma kunoo 1 2 3 jennee kutaa 14ffaatiin geenyeeti jirra. Akkasuma inshaallah kana kunis gizee gadhume barnoota kamiinuu barsiisuudhaaf inshaallah qophaa'uudha. Akka waliin barannu inshaallahu sheer nu godhaa, wantoota karaa keenyaan isin dhaqqabu sheer nu godhaa, laayik godhaa, sheer godhaati obboleeyyan keenya biraan nuuf gahaa isiniin jenna. Waan bade kana yoo nu agartan gaa badhaasa qabdanii abbaan agartan badhaasa guddaa nu biraa qabdanii isiniin jenna. Akkasii obboleeyyan keenya warreen chaanala kanaaf haaraya taatan sabiskiraayib nu godhaa, viidiyoo kana immoo laayikii fi koommenti godhaati
du'aayiidhaanis nu gargaaraa isinin jennaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.